hanga irratti gurri isaa lamaan dhaga'u ijji isaa lamaan argu ture ijji tokko guutumaan guutuu banamee fi jira ijji tokkollee gurri tokkos dhaga'u eegalee jira gurra tokko qofa tafa inni kunillee sababni ijaatiif ka gurra miidhama gurraa fi jarra ga'e qofa osoo hin taane already gurra tokko keessa zayitiin seenee jira gurri tokko sababa dhiita'uu fi qaamni isaa baay'ee dallanuutiin gurrinni fichisin itti hammaate amma ammoo qaamni duraan sa'a 24 fi sa'a 30 dhiitaan qaama isaa dabaluu malee hir'ataan turre amma ammoo hir'atu eegalee jira sababa qaamni dhiitee sun hir'achuu jalqabee madaa'uu eegalee fi ijjillee arguu jalqabee jira ufillee beekee jira namallee nama dhufee gaafatus beekee jira qaamninis duraan fuulli abdiidha abdii ta'uuf nama ta'uuf waan biraa ta'uu addaan baastee hin beektu amma garuu qirsi fuula abdiitti deebi'aa jira jijjiirama ajaa'ibaatii fi jijjiirama bareedaa isaa irraa arguu jirra inshaallah haala kanaan torbaan tokko olitti fufadhee hin yaadu bakka amma jiru kanarraa rifariin barreeffamee fi jennaan fuulli isaatii fi qaamni isaa gubate suni in sirraa ayeetiin abdii qaba gaafa sirraa ammoo inshaallah guyyaa muraasa booda abdii dhawla garra kun ammoo akka ta'uuf hawaasni biyya keessaa fi biyya alaa akkuma kaleessaatti du'aa'ii keessan halkanii guyyaa deeggarsa keessan halkanii guyyaa baay'izawee waa'ee deeggarsa guyyaa tokko booda buruufiif ta'an sarpiraayizii isin godha sarpiraayizii ajaa'ibaa sarpiraayizii addaa jira waan ta'eef waa'ee deeggarsa sagaleen kee maal ta'e habiibi sagaleen kee sirrii miti Haydaro Indagamu sagaleen kee ijoollee sagaleen ana bira dhamoo sumayyaa kanuma Haydar tura koo qaba aywa ripoortii godhaa jiruuti koppilinki godhame Haydar sata saniif akkuma reef jedhetti warroonni miidhamuu obboleessa keenya Abdii Raggaasaatti baay'ee gammaddan baay'ee kulfitan baay'ee ashaqxan arraboodan gammaddan arraboodan hin ashaqxan jechuu kiyya hin dhaabbata maaliif jijjiiramni ajaa'ibaa ta'ammiriin ajaa'ibaa mul'achaa jira jijjiiramni bareedaan argamaa jiru kun itti fufnaan inshaallah sadarkaa addaatiin gammachuu addaatiin kan wal agarru ta'a saniifiyyuu haalli fayyaa isaa inshaallah gurrinis ijjinis hundumtuu in sirratu fayyaa ni argatu jedhanii abdii guddaa qaba waan ta'eef nullee abdii rabbi irraa qabna doktoroonnis illee abdii bareedaa nutti himanii jira waan ta'eef guyyaa muraasa booda qaama isaa guggubate kanneen gara wal'aanuu fi qaama isaa kana sirreessu bakka itti qaamni isaa bakka biraarraa fuudhamee itti laxxafamuu jira itti laxxafa bifa saniin kan fayyaa isaa itti fufu ta'a malee abdiin gubatee abdiin kasalatee achiin hafee achiin manatti galee miidiyaa irraa dhabamee daawwaa isaa dhiisee abdii kutatee qaanya'ee saalfatee manatti deebi'a jedhee namoonni eegaa turan baay'eedha inni kun ammoo hin jiruuyyu inni kun abjuu namoota muraasaa hawwii namoota gariidhaa ta'uu danda'a yoo kana jennu namoonni waan biraallee itti fakkaachuu danda'a dhugaa dubbachuudhaaf dubbiin akka miidiyaatii miti lafarratti namni amma obboleessa keenya abdii bira jiru kunoo har'a Diinayaas Mamadamimiti Diinayaas kunooti kaachi oolu malee guyyaa lammaffaa bira buluu jira amma Diinayaas isa cinaa kan jiru nama amantaa bira nama kiristaanaati gaafa namni maaliif aduwwii baay'ee qabna beeke waan kana amantaa fakkisanii waa baay'ee baxabbatu barbaadu waan ta'eef abdii bira nama muslima tokko nama kiristaana tokko buluu jira hagarraatti doktoroota keessa namni kiristaanaa jira narsii keessa namni kiristaanaa jira namni muslimaa jira akka miidiyaa kana gubbaa waan biraa fakkisanii qiyaamaa biraa fakkisanii obboleessallee siyaasaa hin taanetti fakkeessanii namoonni mootummaa fakkaatanii obboleessallee hissanii dararaa addaa sa'aati silaa inni obboleessa barbaachisu sa'aati inni silaa eenyu caalallee ana caalallee obboleessa isaa barbaachisutti irraa hidhanii dararaa jiran so ammallee namoonni akka waan abdiin kana dura badii adda addaa dalageetti obboleessi illee Abdii Raggaasaa illee akka waan
بديت لقيت نمون يادني في فرقة تنجرا خلتي الدداتين abdiin yakka dalageera ta'ee amantaa walitti buuseera yoo ta'e addisuun raggaasaadha amantaa irratti akka namoonni gadiin jedhan walitti buuseera yoo ta'e gaafa fayyeen gaafatama. Nullee waliin gaafa nuti dandeenya rakkoon tokkollee hin jiru. Garuu ammoo hanga beekutti addisuunis abdiinis guyyaa tokko waa'ee amantaa namaa akka isaan tu'an waa'ee quraana himuu hadiisa himuu fi wangeela himuun alatti waan isaan dalagan waan isaan hamaa dalagan agarre gama kiyyaaniin walumaa galatti haalli fayyaa obboleessa keenya abdii raggaasaadhaa jijjiirama guddaa fidee jira waan ta'eef namni namummaa qabu nama gaafa jennu anamma namni hundi nama akkan ta'e naagalee jira erga abdiin miidhaan kun irra gahee booda namni hundi namummaa kan qabaanne namni hundi nama akkan taane garii ammoo bineensallee yoo jenne bineensallee zollumuu ta'a. Bineensa nama gariidhaan bineensallee yoo jenne maaliif bineensaan adabaan amalaan wal kabajaa hin jiraatu. Kan nyaanne nuuf dhiisee kan nyaachuun barbaanne kenneefi bineensaan kabajaadhaan jiraachuu jirra. Garuu bineensillee waan erga abdii raggaasaa irratti geggeeffame kana waan bineensillee hin goone waan jaldeessillee hin goone waan bulguulillee hin goone hedduu agarra jirra. Kanneen as bahanii ka zayitii ebaluu irraa haftee zayitii haadha manaa hanqee irraa haftu namni akkamitti sadarkaa kanatti ilmi namaa gochoota seenaa keessatti jechoota seenaa keessatti iyyuu hin dhageenyeef hin argine argaa dhagaa jirra. Sanumaafuu ijoolleen musliimaa ijoolleen kiristaanaa dhimmi abdii raggaasaa irratti qalbiin keessa isin cabee waan dandeessanii waan qabdaniin cinaa dhaabbatan garii namuu qaamaan dhuftanii hundi keessan galatoomaadha. Warroonni gammadaa turtan gadduun keessan eegalee jira. Warroonni reeffattan ammoo gammachuun haa eegalu du'aayin keessan akka dubatti hin deebine adaraa rabbi guddaa kan keessan lafa jirtanii amaanaan isaallee dhaamsaallee tokko abdiin arras kadhaamachaa jiru adaraa rabbii uummanni kiyya hawaasni musliimaa akka du'aayi naaf godhutti naaf himi du'aayi mana naa haa jabaatanii du'aayi mana haa godhan jechaa jira. Du'aayi dhuma qofa jabaadhaa fi lammaffaa ammoo waan qabdaniin akkaawuntii kunoo obboleessi kiyya kunoo xaahiris ibsaanis asirra maxxasaniiran 1457 908 kana abdii raggaasaa kanarratti waan dandeessan waa humni keessan danda'e akka deeggartan akka cinaa dhaabbattan akka aduwwii mataan cabuu fi hamleen badunuuf godhaadha. Galatoomaa ulfaadha horaa bulaa deebana dagagaa haasaa isin dheeressee dhiifama Ustaaz Ahmad Ustaaz fi dhiifama naawuraa. أبشر حبيبي وما ركون قبو قلتومي الحمد لله رب العالمين فارفما ربي قلتي فما ربي يا ربي أبا قلتها قلني كان كيتي الحمد لله جنة إن شاء الله بولدتك يا سمية يا قباب سيتي إن شاء الله وأنا ما يدن دبته والكبسيستيس تأيه وأنا ندرو دبتين والكبسيستيس تأيه وأنا ما قرقار ستاتين استأيه حواساتس وأنا نمتيو قباته اتفوفي أتشيبودا إن شاء الله nama biraaf dabaree kenneen deeqaa lama isaanii laadhee asirraa bahuufan deemaani insha Allah yoo dhimmi kun itti afuufattan immoo yookaan mana Sumayyaa banamaa yookaan immoo leedartu mana bana insha Allah akka jiru achi dachaane ani deemaa bakka dhimma kun insha Allah itti fufe Sumayyaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Dhimma kanarratti Ustaaz Siraaj wantillee waan as keessa jiranii fi isaaniif carraa kennaa fi ergama inshallah. هذا مالي؟ Nayaasis dhimma kana wal qabsiiseeti وش جبت waan لي dabali أنت؟ jiraate keessattuu waan nambise jiraate naalbaata أنا ما أحب inni dabaluu danda'a. برد. Ayyee برد. bareeda obboleessa keenya Diinayaas yookaan Muhammad Amiin Ustaaz Siraajillee jira namichi bareedaani gurraachi na fakkaatu tokkos keessa jira insha Allah obboleessa keenya Muhammad ni Ustaz ini nak kami nadu batani, sumai nadu batu, sumai tu bat arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dubat asin madu bat dubat asin tu basin Allah. Dubat asin bertino. Nuga anu unda yu caran wakane dubat sumai caran kete. Hayyee erga jettanii galatoomaadha. Jalqaba irratti dubbiin baay'eetti farri ittiin fe'an jedhanii waan dubbatamuu qabu isinuu dubbattanii osoo dubbanne waan baay'ee dubbanna garuu keessi keenya nu gabataatuma caluma jenna. Takkaffaa irratti abdii wanti barbaachisu du'aa'idha. Lammaffaa irratti akka namummaatitti cinaa dhaabbatudha.
Sadaffaa irratti dammoo waan tokko waan kanarraa waan seerri qabee jirudha waan ta'eef amantaa lamaanis walitti oofutiin dhiifne waan hundarraa bilisa taane egaa rabbiiti kan murtiin hennu rabbiidha. Egaa rabbiitiin immoo seerrilee waan qabee jirudha. Achi waan nuun jedhame waan nuuf fixanyaa ta'e warroonni isa cinaa dhaabbatanii jiraniif informationii gahaa waan nu kennaniif informationii waan adda addaa bakka adda addaatiif oole namaanis walitti bu'uu dhiifnetuma ammaaf waan godhamuu qabu daruurii isa barbaachisu maalidha du'aayii fi gargaarsadha. Akkuma beekamu akaawuntiin isaa asirratti laxxafameetiin hin jira. Namoonni kamiyyuu hanga dandeettanii sa'aatii kanatti cinaa dhaabbattanii dabalata dammoo warroota miidhamuu isaa kanatti gammadaniif akka namummaatitti ana wantoota natti dhagame waa hedduu jira maaliif alhamdulillah an islaamadha laakiin yoo kiristaanallee ta'e haqa narraa qabu qaba. Namni kiristaana tokkollee yoo rakkatu cinaa dhaabbachuu hammaasaa yaaduu dhiisuu kiristaanummaan illee akka sana naman ajaju fakkeenyaan yoo nan miidhama kiyya sana natti gammaduu osoo hin taane yoon dogongora kiyya sana irratti na dhiisu osoo hin taane akka namummaatitti kiristaanas ta'e islaama akka yaadatitti namni tokko gaafa yaada tokko naaf kenne yaada sannan fudhadha sila islaama ta'e yookaan sila kiristaana ta'eef miti. Kanaaf yooma fakkeenyallee ani kanan dogongoru ta'e dogongora kiyya sana irratti na laaluun qabu namni kiristaanaa tokko yoo nan miidhame moo miidhama kiyya sana irratti na laaluun qabu yoo mallee gargaaruu hin dandeenye callisuun waa guddaa callisuun deebii.